سنيبتي أنا كملت دبي هي فرماتة أبداني أمو هندم نيبر إندام نيرة تبود خيسان أستاذ شكني جرا بركة أكجايبا قونا جنير والله دوبا انت بدو بيرو غري كوبي انت أيوة كفلو كان سينا يو انا كان دفني رياليتي بولتين قوسان كابدو جرن قوسان تاتو غرتي يا ربي غرتينا قوسان تاتو لا لا منك النساء مالك توبسن جرن دايما ايه بيتني دايما ايه Kaliya دايما dalawa gaafat muna hayyamtan. إيه قافت افدا مي دكتور Dura osoo isii gaafiin gaafannee waa'ee maafi sanbooda yaada isiin jijjiirree nuuf haa himtu. Intala takkatu jecha akka amma isiin jette tana oduu duriiti. Masaanuu dirqiinillee taatu itti na heerumsiisaa yoo inni dide anatu aseennaa godhaa jetteetiin nama itti ergatte namichatti na fuudhi jettee masaanuu jaartii lammaffaa achi aseennaa godhanii يروح بولي بوت هاي amma aseennaa goote kaatee ol seente أيوة ol seenteeti aseennaa asii gadi hin bahu jettee aseennaa seentee heerumte masaanuu nama jaartii qabu malee hin heerumu asiin na dhala asiin na baasaa jette kaatee seente aseennaa seente heerumte. Achi gaafa kaanii jaarsi boksiin dhahee ilkaan fuula duraa kana irraa caccabsee irraa fixe. Amma inni irraa fixee jennaan masaanuun tun foon danfisteeti nyaachifte. Masaanuun foon ilkaan waa nyaachuu hin dandeettu. Masaanuu tanatu foon kana danfisee ilkaan isiitiin alanshee nyaachisa. Achi as deebitee waan masaanuun isiirraa ilkaan caccabsite seete masaantitti isii foon nyaachisturraa ilkaan madooshaan caccabsite. يا سلام Amma kaatee jetteen atin jaartii taanarra jaalattaa ana maaliif nan jaalannee jennaan mana san waan ilkaan qabutu jira mana kana waan ilkaan hin qabnetu jira kanaafi jennaan masaanuu taanillee ilkaan irraa caccabsiteemi bar mana kanallee wanni ilkaan hin qabne seeneemee haasee qattu laali jetteen jaarsan. دكتورة كان Achi yoo isiin seeqattu isiilleen ilkaan hin qabdu. Jarri lamaanuu ilkaan dhabanii jaarsa walii qabanii jaarsarraallee ilkaan caccabsan. يا ربي غير مني بوتو ولدت أسفلتي Akkasi duuba dubbiin akkanaallee hin jirti ammallee yaadi kan kee achuma jira saaliyaa jechuumaaf itti fufa. isiilleen gaama saaliyaa waan wayii haa qopheeffatte qabaachuun noot masaanuun sadii takeerii walii taate walii qopheeffattee wayii qabdi waan kanaa hiikamee saaliyaa harkaan taaftaa fi kuma dhibban galle bitina حاجة صالحان دبتو أسخيستي واتك جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أرنا من هدو أنجال الدخاب جخيسة أبو معاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروخيا وهدو دليدا ورحمة الله وبركاته أرى سيارجو دا في الدون جمدة ما شاء الله تبارك الله سجلتي هدون دجه وهدو كوميونيتي أورومو خيستي أورومو إسلاما خيستي وجتشا جرتا سرّا جمدين جرالين جخيا جزاك الله خيرا سنجالنا سن خبجا تنومان إبسطشو فده الرومان سيار قده هوجي غارج جرتا جبادون سنجالين جخينيا سين بونا سين جمنا سنجا في تدين جرا جزاك الله خيرا أسمرتين دابت اي بفهم سقالتي اجر سلاسة دبسة hojiin ustaazota muwaasatti jiru bara nama tokkolleen ittiin jiru yoo jedhanii danda'ama wallahi amma ustaazota keenya irra guddaan maal godhan beektaa reefu inni waan takka kaase asirratti ustaaza imoo keessa taa'ee barsiisu jiru tokko mijiyyoo salaamtaa sadi gaafattee inni hattaa dubbisuu sodaatee jee maaliif beektaa maaliif dubbisuu sodaate hammeenyaaf miti innillee maqaa ustaazaa kanaan fuudhaniiti dhalaan ajandaa na godhattee yookaan maqaan kiyya na bada jeeti malee hammeenyaaf miti laakiin garuu ustaaz abu muwaazii aanat dhufa khadaansii taphatu wayii dhufa dhala arrabsu wayii dhufa kaanit dhufa nama kana hunda haga dandeetii isaa oliiga fiigee akka waan dhimma mataa isaa wayii oliiga fiigee kana nagaya godhee kana karaa amantaa deebisuu yaalee kana nagaya godhee kana garuu hojii ta'e ani si dinqisiifadha wallahi hedduu takka si dinqisiifadha silaagaa nama duratti nama faarsu jechuuf nama fakkaatti hedduu si duubaa illee si dinqisiifanna wallahi
By the way, ani gaafaani warri gaafaanan daansii akka maraataa godhadhu namni daansii irraa na hote faamiliin tiyya agartee daansii irraa nan kun wallaa isaatu galgalaa ganama hogga viidiyoo tiyya ta daansii tanii nan taphadhu arke waasaappi na dhufaa na dawwalaa aboo naan jechaa parsantaa 10 ka'am achi fiiguu jirurraa 5 na deebisaa 5 irraa 2 na deebisaa rabbi wajjin anillee inni dhiisee hedduu takka na bira dhaabbate anu wallaa hedduu takka. Garuu namni gaafa qulfii akkasii sii ta'e waa si yaadachiise asitti zikra waa wayii si bira dhaabbate ani warra ifii kiyyarra dhaabbadheeti waan inni halkanii guyyaana dawwalee ani isa ifiifu amantiin tuni rabbiin waan isaa bira dhaabbata maaliif akkasitti waan ifiifu akkasitti dadhaba yeroo isaa gubeen jaanu garuu hedduu takkaan si dinqisiifadha wallahi. Galatooma. waan keessa jirtu jettee Abu Maas xiyyaafaanetillee si qabuu fi miti irkannoo wallahi Hamza waanuma garaa keessa gurraacha kiyya hoonaa jiraadhu bismillah khairin isaa qunnamtu tanarratti wanni jechuu fedhe jechuun an nama gartee doktor gartee nama waa'ee religious comparison qajaamu doktor Naik Zakir Khajamu namni hedduun ni beekaa nama isaanii hedduu hordofa anamma Abu Mu'aaz hoggaan hordofu Dr. Zakir Naik Oromoodhaa je'eetiin furadhee onneetiyya keessatti barreeffadhee jiraa jechuudha karaa matsaafa qulqulluu laalchisee jalan deemaa beeki waa hunda karaa hunda kana laalchisee wallahi I embrace you so much bro. Hedduun sirraa gammadee jira. You're doing a beautiful job. Karaa islaamummattis Oromoo teenya taatee afaan keenya dubbattee wanni ati dalagaa jirtu ulaagaan irra dhaabbattee karaa islaamummaatiin haala adda addaatiin guddisaa jirtu akka Origin 8tti hedduu sirraa gammadeetiin jira. Siiniin boona. Sin jaaladha nuuf jabaadhuun sin jaa Abu Mu'aaz xiyya one love. Bakkuma feetettuu daakii daakumaan naagalii jettee jedhanaati. Akkuma feetettuu asinis dalagaa anis dalaynus booddee zoroo rabbuma keenya biratti walii gallaa jannatuma rabbii fi rabbiin isin jaallatu. Yani waa'ee fuudhaaf heerumaa irratti wal kaasuunis amantii teenya namaa feerus an haqiiqatan wallahi hawaasuma keenya kana laalee dur irraa reediyoo tokko irratti dalagee keenyaa keessa gaafa jiru Ameerikaa dhufnu reediyoo namni keenya kun reediyoon qabu TV bannee kaan godhe numaan dalagaa takkaa kuulii tiyyaa dhiisee hin beekon Ameerikaa dhufee amata 24 takkaa kuulii irraa hafee takkaa namni faamilii obboleeyyoon kiyya 18 jiraas isaan kun hunaa ajaa'iban akkuma jiraata ilma keenya maaltu si nyaachisa manaan qaba bitadhee egaa ilmaan gurguddaa kanaan qaba fuudhaas hin dhiifne barachuu hin dhiifne barsiisuu hin dhiifne daawaa godhuu hin dhiifne dhufee biyya tanas guyyaa tokko ofii tan osoo firaan kan godhate deemaa itti ofitti. Ani namni hedduun ni ifata ustaazonni nu amma ustaazonni gadiin asirraa gisee daawaa godhanuu ifatanii duudaan ciisanii ispoortiis numa ceeta hojii teetis numa ceeta asirraas numa barsiifta waa hedduu takka namaan argaaru. Talaa dubartii taqullaa deemtu ortodoksii pheente ta nama arrabsu kaan biraas kana arrabsu kaanis walii araaramat akkanuma waliin jiraadha jiran. So kan gartee namni keenya nama ofii qaraayisee fuudhuun takka safu ood himoo keessa darasaa ofii qaraayisee warruma wajjin qaroo san irra duula dura bara. Eenyu fuudhu deemta barsee ustaad assalaamu alaikum. Maqaa itti himoo namatti jabaattee jira intaluma jaallatee garee sanitti sargii kiyya koottaa jechuu dhiisee dhokotee fuudhee hedduu. Bultiitii tana diiganii maqana balleessanii duraanuu dhalaa barbaada qaraasifta ka jedhanii jiran waan ofii qaraasifte fuun eenyu fuutu. Barsiisee nama fuudhee yaadee amma ustaas Maamad Bayaanuu booniyyee barsiisee nama eegalee jiru. Booniinis xiyyaa boonii kanaa shaadaa qabsiise nuu dura qaraasise nuyi. Itti arra dhiifne barnee gaddaa haamaa jala dhaabbatee boonii. Rabbi hajaa teessee haa guutu jeemma maashaallah. Ustaad Mu'aaz karaa hedduudhaan walitti dhihaannaa atillee gaafumaan an bahee baate anis beeyta karaa bitaa qabadheetiin ati karaa mirgaa qabatte maashaallah har'a nama si jala deemu keessaa tokko
Garuu ati Keeniyaa turte beektaa gaafa Keeniyaa jirru tana gaa Islii Section 8 beekuun ooltu naannoo Islii kana Abu Muaz. beeka. Anillee achumaan ture silaa beektaa Oromoon tun fooqiidhaan wal maggaasti. Anamma beektaa fooqii Abdallaa Daagee jechuu dhageesse yookaan fooqii Sheekh Abdulkarim. Sheekh Abdulkarim ni beeka. Asuu jiranii bar. Fooqii Sheekh Abdulkarim sadafarraan galaa ture. Maashaallah. Gaafan achi jiru. Dukkana fooqiin isaanii dukkana bishaan tochi nama yaa dukkana sanii sodaadha. Anamma gaafaan ijoolleedha. Wattiini wazzayituun jechuun isheen achirraa ustaada section fooqii Abdallaa Daagee tana fuuldura masgiida tokko jira. Masgiida section 2 wanni jaaniini. Abubakar Abdurrahman. Abdurrahman jaaniini gama boodaa kana fooqii san kubbaatti taphachaa turre. I'm talking to you about like in 1999 gama dhumaa kana. Gartee? Achitti ustaadni kuni sheetichi kuni makriiba hunda wattiini wazzayituun qaraa achitti mata galfadhee jechuudha anaa ijoolleedha. Waan si ajaa'ibsu. Nama tokkotti dhiisu masjida saniif jaaree. Jaarsa sullecha tokko wallaahi. Rabbi akkanaan jee masjida san nam tokko hin jiranii amaara kana baqatee achi dhufee warraa daree kanaan si'a. Qaradheetiin jee yaa rabbi nama masjida kana salaatu fidi kukkuyyuu mataa nama xiqqoo jira. Namatti salaatu fidi rabbiin oofee Oromoo na fide jee boosanu. Maaliif Oromoo kana jeebiteena Oromoo fi Amaarri garaagarummaa qabaa jee warra sagaraa fuudhee eddarra katabu. Abu Muaz qayyamee seenaa akkasii immoo seenaa gabaabduu takka. Gaafa sanitti kitaaba bilishoo ni beektaami. Kitaaba ID biyya saniiti. ID biyya sanii kitaaba bilishoo jaanii ni jira. Ammaan gaafa sani ijoolleedha. Muuvii Hindii kana laalla beektaa afaan Somaaleetiin hiikame. Muuviin kun section 3tti ilaalamaa. Gaafa poolisni kun beektaa si ari'aa. Gaafa saahibban kiyya keessaa namni tokko nama gartee amantii tan hordofne poolisa Keeniyaadhaan ni beektaa masgiida seenaa si jala seenanii. Abu Muaz waan si ajaa'ibsiisu achi fiiganiituma seenanii uduwan qabnillee nama afuriin masgiida seennee eega salaatu eegalle bargaa nu arii jiranii. Kitaaba bilishoo jaanii nu ari'anii katakkaa hin salaatinillee masgiida seenee salaalee maashaallah tabaarakallaa guyyaa tokkichaa san I think ijoolleen achi keessa jirtu raka'aa 45 salaatuun oolan. Maaliifi yeroo sanitti poolisni yoo ati charchii seente yookaan masgiida seente si jedheen seenan. Kabajaan nu bira dhuftee jira jira. Khatiinaan nama lama waliin oriyaa achi seenanii masgiidatti irraa caccabsine wallahi. Wallahi akkanuun waan wajiru kun sirri. Keenyama kabajaa masjida godhuu dhiise. Wallahi Abu Muaz kiyya akkasitti mucaan tokko seenee katakkaa hin salaatin rabbiin raka'aa 45 salaachise because ati seentee salaatin. Sin qaba. Eegas boodetti jira gaafattee salaata fixa jee dhiise. Maashaallah tabaarakallaa wajjin biyya tana baaneeti diraaga eegalee biyyatti galchaniiti ayyoo jimarraa naa gabbu'e boo'a agartee faranjiin jibbitee darbite deemas ijaaniin biyya teenya darbanii. Harreen Oromoo bar. Minisootaa dhaqee waan si ajaa'ibsiisu Abu Muaz kiyyaa. Ajiib. Minisootaa dhaqee diraaga kana taatuu qaama kana guutuu godhatee haranii achi galcha waan si ajaa'ibsiisu wallahi. Waan wanni san nama godhamu. Amma viidiyoodhaan gizeenii fi akkanatti itti waraabanii kanatti shaaraa gubbaa warra oofan tokko akka laqa jiru akka kaartoonaa jiru. Waan masattu kas nama godhaami. Aboo dhugee addunyaan laa ilaaha illallah. Birrii meeqa bara? Garuu Abu Muaz kiyya wanni si ajaa'ibsiisu namni rakkoo biyyaa sanirraa dhufeeti. Biyya itti guddachuu dandeessu nuti amma hudduu qunxuuxanneetuma firraa jechuun bar rakkoo biyyaa tana beekta baratteeti bikka guddoo takka geesse jennee barannee acha garuu tokko rakkoo miskiinummaa biyyaa sanirraa weewwee kitaaba bilishoo maarriyyoo si ja'an kana keessaa baatee as dhuftee gaafa diraaga eegaltee sistama keessa seentee mana hidhaa si galchanii darban keessaa
rakkoo addaati wallahi ilmi namaa kuni rakkoo ati keessa dabarte akkamitti hiyyaa mee tarabbii booda haa hantu maa rakkoon qabu bar nyaachuu duraansa yoo tarabbillee irraanfatte ilma namaa tokko taatee maaf hin guddifne wallahi waan akkanaa tan hundaatu as keessa jira jechuudha waan si ajaa'ibsiisu ilmi namaa kun rakkoo keessa bahee rabbillee irraanfatee ammoo namni gaafa rakkoo sanis rabbi yaadate wallahi gaafa ewa dhiifama abumaas qiyyasi afaan seeneetti fufe لا أنا في فود الدبي همزو مخانا بيتا اسمه مخانا سلامة جيتين ورا ويسا قنتا بريد دو فودا في رومان راسا وجرني سيني مالي انت ياسني يقول جرتي كرين شهادة أبان شالي ندو فيه أنا جوري يا أبو معاذ كي غراجة باتيت بنا برادم تا هونو أبو حمزان كينيا هون اللي وتكنت تنفوني أكتين هونو خطون فدينا باجرا أما يقال جنا أوبيني أصدر تاتو قالوا أصدر أما لك وستكرت شيف تامتي قرتك كتاتا تكسينا شيفته لا لا الحاسوني خيخوني هاسوا غرتي أو واتو كلال حمزة برا قدارة اتنادامي أما هونو سدامت وسوت هندفين أنا ما قال خلاص أما نفني أسرع لفجيرو أنا هنان قفاتو تو أبا منا قبا تان ساليان لين مستيل لفجيرتي Sagantaan keenya arra booda oopiniidhaan kan guutuu ni jirra. Arra ijaarsaa ijaartii nama bultii ijaaruudhaaf nama qophaa'ee jiru. Kanama jechuun barbaadu jiru. Eenyu namni gaariin eenyuttiin isin hundi naa hojii jirtan kun hoganaasuma jirra. Abbaa jaalii atis miliki hoo gisee takka isaan bira. Garuu Abu Mu'aaz Khayyaa Aniin kuni gurraacha akka mucha harreeti ijaartii nan argadha rabbiin kiyya tokko ta'e haqa rabbiitiin dubbadha. Bilaal warra waa gurraacha. Bilaalis yaadame. Waa takka. Bilaal jenneeti gartee si goonaadha mana ajaa'iba. Moozinuma nu taata. Hayyee. Namuma ta'eeti. Hayyee Baamsaa Khayya afaan kee kanaan deemana nyaadhu galatoomii kabajame. Bismillah. Bifaanii miti abboo. Meeqaatu gurraacha keenya kun bareedduu meeqaan deema abboo adii fi faranjii fi oromoo hedduu. It's not about the appearance waan qaama kanaa miti. Keessaa fi haala amala rabbi nu alaafis. Obsee ofirra dhiiftee laayif gooliin dhoytu. Eenyu siin. Obsee ta'a. Ganaamsa adda baasu gaaf tokko intala takka haaseessinee nu hojii haasoyte abbaan mana isiin nu dhufe darasaa akka meetinaan jee keessaan na arrabse hedduu bara. So waa cufurraa qorachuu qabnaa bara. Gariin ilmoosee nu dhufa gariin haadha si abbaa manaa nu dhufa. Bultii jaarraa bultii diinee. Akka jedhe namticha waan inni tokko jedhe jedhan hantuuta lama. Tokko adurree tichi kalaa'ee dhaabbata tokko adurree irraa fagaatee dhaabbata. Adurree irraa hantuuta adurrumaan jaakaa afaan naannoo biraatti hin jennu. Basoodha waan rakkoo qabu basoodha. Akka beekni jaamna qaanuti warra keessatti rakkoo qaba. Kanumti normaalii loqonni normaalii miti iddoo hundatti beekaman adurreedha. Nurra deemaa akka beekanitti. Mi'uudhi irraa gaafatin ajiisaa tana. Osoo ashitti manaa qabu kana jala gurbaan kun. Afaan kiyyan dabsu loqota. Inni isin naannoo kee abadan rasuulaatu ganda wandoo ofiititti wallatti waan biyya arabaa tan dhagaa waan nyaatan takkaa jira waan deemu takka maal jedhanii abbaa caaliin beeku wallatti maal jedhanii wakkallee eeywa morre madiinaa tan rasuuli sallallahu alaihi gaafa dhaqan hin dhiyeessanii nyaatetti fidan ganda keenyatti nyaannu jedheen ana saabtichi guyyaa awoo fide dhukkee irraa kaase hin nyaatu ganda isaatti nyaadhamu loqonni ganda hundaa adda afaan arabaatillee biyya arabaa wal adda kaan gartee waan adda adda waan safuu ta'uu naannoo biraatitti waan biraati. Bara eeganuti ilaala maqaan wanti tokko hubatamuu qabu wanni jalqaba hubatamuu qabu nuti Oromoo kutaa 11ti jalqaba maqaa 11 san qabnaa miti wanni hundinuu 11 wanni hundi 11 akkasitti hubachuu danda'u qabda akka gaafattii Dr. Angaasaan jeesan nyaanni keenya walatti uffanni keenya walatti aadaan keenya walatti salaata rabbi qofaan nu walitti tokko beeka. Sani faamu namni kana waan biraatti fudhachuu miti. So sanumaaf. So akkasitti yeroo san nuti adurreetti dhiyaatee dhaabbata. Eeywa achi gartee achi tokkotti kalaa'ee tokkos dhaabbata. Gartee kayiticha kalaawu san haadha
خبو درج رخون غايت تشغل علمه خبو درج رخون هذا أمي يا لا كانت شيء إني كانت نيجا هذول شيء بسوا يتني شيء كانت ولا يدي مال جدين دو خاطر وديرت خوتها